Ayatullah Mujtaba Khamenei hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan erga abbaan isaa haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin wareegamee booda haasaa isaa isa jalqabaa fi seena qabeessaa karaa barreeffamaan uummata isaa fi addunyaaf dabarsee jira. Haasaan kun jechoota dippiloomaasiidhaaf osoo hin taane labsii itti fufiinsa qabsoo murtii gumaa fi akeekkachiisa ulfaataa of keessaa kan qabudha. Mujtabaan akeekkachiisa sammuu ogeeyyii waraanaa Pentagon dhibbisu tokkos dabarsee jira. Yoo waraanni kun haala kanaan itti fufee Iraan adda waraanaa haaraa kan diinni keenya muuxannoo tokkollee ittiin qabnee fi ittiin qophoofnee banuuf deemna jedhee jira. Hundoorsiisa afaanii qofa miti. Ibsa jabaa hoogganaa olaanaa haaraa Ayatullah Mujtaba Khamenei dabalatee akeekkachiisa isaa bal'inaan qabannee jira. Waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru amma sadarkaa cabaa fi caccabsaa irra ga'ee jira. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin hordoftu dirree lolaarraa oduuwwan gurguddoo fi seenaa jijjiiran wal harkaa fuudhamaa jiru. Addunyaan waraanaa ammayyaawaa isheen meeshaa qaalii fi teekinooloojii gurguddaan of tuultu har'a tooftaa haaraa fi rakkisaa ta'e tokkoon qoramtee jirti. Iraan tarsiimoo samii liqimsuu jedhamuun qilleensa ba'aa giddu galeessaa dirooniiwwan kumaatamaan uwwistee sirnatti isaa Ameerikaa fi Israa'el dhiphina hamaa keessaa galchitee jirti. Waajjirri qorannoo federaalaa Ameerikaa dameen Kaalifoorniyaa akeekkachiisa cimaa tokko dabarsee jira. Iraan deebii waraanaa ishee keessatti doonii daldalaa yookaan doonii eenyummaan isaa hin beekamne fayyadamtee qarqara galaanaa Ameerikaa irra kaa'uun daangaa Kaalifoorniyaa dirooniidhaan rukutuu dandeessi jedhamee teegama. Yoo gara xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gara xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo qilleensi ba'aa giddu galeessaa haara baruudaa fi dho'iinsa waraanaatiin ukkaamamee jiru Tiraan keessaa sagaleen haaraa kan gaddaa murannoo fi onnee sibiilaa walitti makee tokko addunyaatti dhaga'amee jira. Ayatullah Mujtaba Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan inni haaraan erga abbaan isaa haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin wareegamee booda haasaa isaa isa jalqabaa fi seena qabeessaa karaa barreeffamaan uummata isaa fi addunyaaf dabarsee jira. Haasaan kun jechoota dippiloomaasiidhaaf osoo hin taane labsii itti fufiinsa qabsoo murtii gumaa fi akeekkachiisa ulfaataa of keessaa qaba. Mujtabaan haasaa isaa kan eegale gaddaa'onni irraa maddeen ture. Dhiiga abbaa isaa Ali Khamenei isa waggoota 60f karaa Rabbii fi biyyaa irratti jihaada taasiseef ummataaf jajjabinaawwan dubbii isaa banee. Wanta addunyaa dinqisiise garuu iccitii inni saaxiledha. Hoogganaa olaanaa ta'ee filatamuu isaa kan inni beekee gumaam ummata Iraan kamiyyuu TV biyyaalessaa irraa ta'uu isaa hime. Teessoo abbaa isaa fi Khamenei irra taa'aa turan haaluun ba'aa ulfaataa akka ta'e kan amane Mujtabaan reeffa abbaa isaa yeroo argee akkuma gaaraatti jabaatee fi raafamne ta'uu isaa ijaan arguu ibse. Fuula isaa gara ummata Iraanitti naannessuun guyyoota dhiphinaa hooggansa malee biyyattiin dabarsite sana keessatti tasgabbii fi tokkummaa uummanni agarsiisee dinqisiifatee jira. Diinni keenya yeroo abbaan kiyyaa wareegamu Iraan ni bittinnoofti jechuun abjootee ture. Garuu isin abjuu isaanii dura dhaabbattan jechuun uummata faarsee. Humnaa fi jabinni mootummaa Iraan meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane harka uummataa keessa akka jiru hubachiisuun uummanni hundi dhimma siyaasaa, hawaasummaa fi waraanaa keessatti hirmaannaa isaa akka cimsuus gaafatee jira. Keessattuu namoota waraana kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii dhaban akkasumas warra madaaniif mootummaan wal'aansa bilisaa fi beenyaa guutuu kafaluu akka qabu ajajaa dabarsee jira. Dhimma waraanaa fi dirree lolaa irratti yeroo dubbatu dubbiin Mujtabaa caalaatti jabaate. Nuti jilbeenfannu lola kanaa itti fufnee diina keenya ni injifanna jechuun waadaa galee. Gootota Iraan warra haleellaa addunyaa of tuultotaa dura dhaabbatan galateeffachuun waraanni kun seenaa Iraan keessatti guyyaa ifaa fi injifannoo akka fidu dubbate. Tarsiimoo waraanaa ilaalchisee galaana Hormuz cufanii tursiisuun dirqama akka ta'ee fi yoo diinni dhiibbaa isaa itti fufee dirree waraanaa haaraa kan Ameerikaa fi Israa'el muuxannoo ittiin qabnee fi hidheegnee banuuf kan jiran akeekkachiise. Michoota Iraan kanneen harka mirgaa warraaqsaa yookaan Axis of Resistance ta'an yaadachuu hin daganne. Yaman Husiim ishee Gazaa birmattuu fi doonii diinaa gubduu Hizbollah Libaanos isa gufuu hunda cabsee Iraan cina dhaabbatuu fi hidhattoota Iraaq galateeffachuun isaan michoota Iraan warra dhiigaati jechuun faarsee. Meejoon FM inni diina roomisiise garuu murtii gumaati.
Mujtabaan gumaa dhiigaa abbaa kiyyaa fi dhiiga Iraanotaa qulqulluu lafatti dhiisnu jechuun labse. Keessattuu haleellaa diinni magaalaa Miinaab keessatti mana barumsaa irratti raawwateen dhiiga daa'immanii dhangala'eef gumaa addaa fi dhukkubsaan akka ba'amu waadaa galee jira. Gumaan gartokkeen ba'ee jira, garuu galmeen kun hanga xumuraatti hin cufamu. Yoo diinni kasaaraa nurra geef beenyaan kafaluu didee humnaan irraa fudhanna yookaan qabeenya isaanii amma sana ga'uu daaraa goona jechuun murtii sibiilaa dabarsee jira. Mujtabaan fuula isaa gara biyyoota Arabaa fi ollaa Iraanitti garagalchee Iraan biyyoota 15 wajjin daangaa akka qabduu fi isaan wajjin obbolummaa fi nagaa akka barbaaddu ibse. Garuu dhugaa addaa tokko lafa kaa'ee jira. Ameerikaan biyyoota kana keessatti buufataalee waraanaa ijaarrattee lafa isaaniitti fayyadamuun Iraanin rukutaa jirti. Nuti buufata Ameerikaa warra lafa keessan irra jiran rukunna malee birmadummaa keessan hin tuqnu. Garuu yoo waraanni kun itti fufee haleellaan buufataalee kanarratti godhamus itti fufa jedhe. Walumaa galatti biyyoonni Arabaa Ameerikaa of keessaa akka baasan gorsuun Ameerikaan nagaa isiniif fiddi jechuun soba guddaadha. Isheen nagaa osoo hin taane waraanaa fi badiisa isiniif fiddi jechuun haasaa isaa keessatti caqasee jira. Haasaan Mujtabaa Kaamenii kun Iraan hooggansa haaraa jalatti caalatti kan jabaatte madaa ishee hidhattee lolaaf kan kaatee fi nagaa dhugaa yoo dhabde ba'aa giddu galeessaa guutummaatti ibiddatti makuuf of duubaa kan hin jenne ta'uu ishee addunyaatti mirkaneessee jira. Haasaa kana keessatti Mujtabaan akeekkachiisaa sammuu ogeeyyii waraanaa Pentaagoon dhiphisu tokko dabarsee jira. Yoo waraanni kun haala kanaan itti fufee Iraan adda waraana haaraa kan diinni keenya muuxannoo tokkollee ittiin qabnee fi ittiin qophoofnee banuuf jennaan kun doorsisaa afaanii qofa miti. Iraan kanaan dura xiyyaaraa fi misaayilaan lolaa turte, amma garuu tooftaa waraanaa asii fi achiin jedhamne kan lafoo bishaan jalaa fi Saayibeerii walitti makuun Ameerikaa fi Israa'el iddoo isaan hin eegnetti rukutuuf qophii xumuruu ishee akeeka. Dhimma dinagdee addunyaa irrattis Mujtabaan murtii sibiilaa dabarsee jira. Galaanni Hormuuz gootummaatti cufamee turuu qaba. Inni meeshaa dhiibbaa keenyaa isa guddaadha jedha. Iraan boba'aan addunyaa akka hin sochoone godhuun biyyoonni dhiyaa dhiphina dinagdee keessa galanii waraana kana akka dhaaban dirqisiisuu barbaaddi. Tiraamp galaana kana cufnaan nan guba jedhee yoo doorsise illee Mujtabaan garuu dhiibbaa kana caalaatti jabeessuuf murteessee jira. Osoo addunyaan keessattuu biyyoonni dhiyaa Iraan akkuma Venezuelaa kuftii sirni ishee ni bittinna jechuun abjootaa jirtu. Teheraan garuu dhugaa faallaa kanaa ta'e tokko lafa keessa jirti. Erga hoogganaan olaanaa Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin wareegamee booda Iraan guyyaa muraasa keessatti ilma isaa Mujtabaa Khamenei akka buusuun qaawwii aangoo hin jiru jechuun addunyaatti labsitee jirti. Xiinxaltoonni siyaasaa fi waraanaa gaaffii guddaa tokko gaafatu. Maaliif Iraan akkuma pireezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduroon qabamee biyyattiin dhiphina keessa seente sana salphaatti kufuu diddee deebiin isaa sababoota gurguddaa sadii irratti hundaa'a. Tokkoffaan caasaa mootummaadha. Venezuelaa keessatti aangoo fi humni hundi harka nama tokko pireezidaantichaa qofa ture. Yeroo inni kufuun utubaan biyyattii ni cabe. Iraan keessatti garuu akkas miti. Sirni Iraan kan bara 1979 hundaa'e aangoo nama tokko osoo hin taane dhaabbilee gurguddoo akka mana maree ogeeyyii, mana maree eegumsa heeraa fi hedduu warraaqsaa gidduutti hirmaatee jira. Kanaafuu yoo hoogganaan olaanaa du'ellee caasaan biyyattii of haaromsee itti fufa. Lammaffaan humna eegduu warraaqsaadha. Utubaan Iraan inni guddaan eegduu warraaqsaati. Dhaabbanni kun waraana qofa miti, inni qaama dinagdee, tikaa fi siyaasaa biyyattii kan to'atudha. Bara waraanaa Iraaqii fi Iraan keessaa kan dhalate eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan har'a biyyattii kufaatii irraa eeguuf lafee dugdaa ta'ee jira. Yeroo Ayatollaan du'u humni kun hatattamaan madaalli aangoo to'achuun Mujtabaa gara teessootti akka dhufuuf daandii saaqe. Eegduun warraaqsaa Islaamaa Iraan yoo jiraate Iraan salphaatti hin diigamtu. Sadaffaan ammoo muuxannoo fi tokkummaa yeroo rakkoodha. Iraan kanaan duras rakkoo akkanaa keessa darbitee jirti. Bara 1989 yeroo hundeessaan warraaqsaa Ayatollah Khomeiniin du'u Iraan ni diigamtee jedhamee yaadamee ture. Garuu Ali Khamenei aangootti dhufee biyyattii tasgabbeesse. Har'as hooggantoonni Iraan yeroo rakkoo wal nyaachuu dhiisanii tokkummaa sibiilaa uumanii diina dura dhaabbatu. Qilleensi ba'aa giddu galeessaa har'aam aara baaruudhaan sagalee dho'insaa fi dhaadannoo waraanaatiin guutamee jira. Waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti geggeeffamaa jiru amma sadarkaa cabaa fi caccabsaa irra ga'ee jira. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin hordoftu dirree lolaarraa oduuwwan gurguddoo fi seenaa jijjiiran wal harkaa fuudhamaatti jiru. Wanti hundarraa addunyaan naasisee dhugaadhaan
gaazexaan Israa'el Haaretis arrasaateledham. Akka gaazexaan kun jedhutti Iraan waraana kana keessatti misailota 250 ol gara Israa'elitti furguggistee jirti. Garuu wanti sodaachisaan lakkoofsa kana osoo hin taane gosa misaailichaaf dhabina sirna ittisaa Israa'eliiti. Misailota kana keessaa walakkaan isaanii misaila faca'am yookaan cluster misaailisidha. Misailonni kunneen sirna ittisaa cabsuun yeroo samii Tel Aviv irra ga'an qilleensa keessatti dho'anii bombiiwwan xixiqqoo hedduu lafa bal'aa irratti facaasu. Akka Haaretis gabaasetti misailonni faca'an 11 ta'an sirna ittisaa Israa'el guutummaatti cabsanii seenanii jiru. Guyyoota muraasa dura misailli akkanaa tokko samii Tel Aviv guddittii gubbaatti dho'ee bombiiwwan isaa iddoowwan 7 fageenya kiiloomeetira 27 irra jiran irratti facaasuun balaa guddaa geessisee jira. Gama Iraaniin fayyaayin waraanaa Iraan ofitti amanamummaan diina keenya manuma isaa keessatti rukutuun amma baay'ee salphaanuuf ta'eera. Sababiin isaa raadariiwwan isaanii warra gurguddoo duraan dursine jaamsine irra jechuun labsee jira. Eegduun warraaqsa Iraan marsaa 41ffaa lola waadaa Daaqaa 4 geggeessuu isaa fi misailota baalastikii mataa waraanaa toonii kiiloogiraama 1000 ol baatan 10 akkasumas misailota fattaa fi drooniiwwan waraanaa fayyadamuun Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa rukutuu isaa beeksisee jira. Gama biraatiin Israa'elis harka maratti hin teenye raayyaan ittisa Israa'el biirtuu nuukileeraa Iraan Isaam Xaaliqaan jedhamuun kan Teheraan keessatti argamuu fi piroojeektii Amaad jala jiru rukutuu isaa ifa godhee jira. Haleellaan droonii Israa'el kanaan magaalaa Ahwaazii fi Fardis keessatti namoonni nagaa Iraan wareegamanii kaan immoo miidhamanii jiru. Iraan garuu deebistee droonii basaasaa Israa'el Hermes 900 jedhamtu kutaa Ilaam keessatti samiirraa harcaasee jirti. Oduun inni guddaa fi onnee Pentaagoon raasee garuu Teheraan irraa dhufe. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa isa teeknooloojiin guutame F-15 kibba dhiyaa Teeraanitti sirna ittisaa qilleensaatiin adamsanii lafaan dha'uu labsanii jiru. Ameerikaan oduu kanaaf hangammaatti deebii yoo kennuu baattellee kun yoo dhugaatii Iraan samii ishee xiyyaarota Ameerikaatiif awwaala ta'uusaa mirkaneessitee jirti. Gama siyaasaatiin dhiphinni jiru daangaa darbee jira. Afayyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf akeekkachiisaa gurra duuchuu Ameerikaaf dabarsee yoo oddoloota keenya warra galaana Arabaa keessa jiran tuqxan obsi keenya ni dhuma. Bishaan galaana Arabaa dhiiga weerartootaatiin akka yaa'u goona. Dhiiga loltoota Ameerikaatiif itti gaafatamaan dhuunfaan Tiraampiidha jedha. Dabalataan afayyaa'in ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaqeeyin inni yeroo fedhetti waraana banee yeroo dhiphatu ammoo dhukkaas yaa dhaabbatu jechuu hin danda'u. Waraanni kun amma diinni keenya barumsa hin dagatamne argatutti itti ufa jechuun balbala marii cufanii jiru. Xumura irratti ajajni waliigalaa humna waraanaa Iraanii fi biirtuun Kaatamal Anbiyaa dhiigaa fi onneedhaan hoogganaa olaanaa Haraam Ayatollah Mujtabaa Kaamileef hirbuu yookaan mubaaya'a seenanii jiru. Hangaafuu keenya dhumaatti hooggansa kee jalatti biyya keenya ni tiksinaa shira diinaa ni fashaleessina jechuun kakatanii jiru. Addunyaan waraana ammayyaawaa ishee meeshaa qaalii fi teeknooloojii gurguddaan of tuultu har'a tooftaa raafii rakkisaa ta'e tokkoon qoramtee jirti. Iraan tarsiimoo samii liqimsuu jedhamuun qilleensa ba'aa giddu galeessaa drooniiwwan 1000 uwwistee sirna ittisaa Ameerikaa fi Israa'el dhiphinaamaa keessaa galchitee jirti. Xiinxalaan waraanaa fi miseensi tiraafikaa addaa waraanaa Ameerikaa duraanii Biriit Vilikoovich gaaffii deebii Fox News waliin taasiseen dhugaa addaa tokko saaxilee. Akka inni jedhutti Iraan waggoota dheeraaf tooftaa droonii baay'ee samiirraa roobsuun misailota ittisaa diinaa warra qaaleetaan fixachiisuu irratti leenjiteetti. Drooniiwwan Shaahid kunneen teeknooloojiidhaan baay'ee xaxamaa yoo ta'u baatanis gadi jedhanii kan barrisan suuta kan deemanii fi kan abdiin kutanidha. Baay'inaan yeroo dhufan isaan dhaabuun rakkoo loojistikii fi dinagdee guddaa diina irratti uumamu. Inni murtoo ulfaataa fudhachuun misaa'ila miiliyoonaan lakkaa'amu droonii rakkasaa irratti dhukaasuuf dirqamam. Tarsiimoon Iraan asirratti hin dhaabbanne. Dhiyeenya kana Iraan fooyya'insa Haraam droonii Shaahid 101 irratti gootee gara dirree lolaatti fiddee jirti. Fooyya'insi kun droonicha mootoraa elektirikiitiin akka hojjetu taasisee jira. Kunis sagalee droonichi qilleensarra yeroo barrisu dhageessisu guutummaatti balleessee akka bineensa callisaa ta'uusaa taasisee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti jijjiiramni qaamaa fi sagaleen kun droonicha raadariin adda baasuuf baay'ee ulfaataa taasisa. Wanti caalaatti Pentaagoniin naasise garuu sodaa daangaa Ameerikaa qaxxaamuredha. Waajjirri qorannoo federaala Ameerikaa lameen Kaalifoorniyaa akeekkachiisa cimaa tokko dabarsee jira. Akka gabaasaa aangoota irraa argametti Iraan deebii waraanaa ishee keessatti doonii daldalaa yookaan
dooniin eenyummaan isaa hin beekamne fayyadamtee qarqara galaanaa Ameerikaa irra kaa'uun daangaa Kaalifoorniyaa dirooniidhaan rukutuu dandeessi jedhamee teegamam. Kun Iraan waraana kana kallattiin gara mana Ameerikaatti fiduuf karoora qabaachuu ishee agarsiisa. Qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.